And we have a non-Muslim question. Namni Muslim an ta'in kan gaafii gaafatu ni jira? Would like to ask a question. Dubartiin Muslim an ta'in tan gaafii gaafatu jirti? Eeyyen ani musliimaa miti. Hayyeetti fuufi. Okay. My name is Anastasia. I'm a Christian. Maqaan kiyya Anastaashiyaa jedhama. Hordoftuu amantaa kiristaanaati. Rabbiin jiru tokko qofa ta'uu isaa ni amana. Ani Rabbii Ibraahimiitti ni amana. Haga an beekutti Rabbiin Ibraahim, Rabbiin Kaatolikii, Rabbii Islaamaa fi Yahudaatiin tokkuma. Akka an hubadhutti garaagarummaan amantiilee kanneen jidduu jiru garaagarummaa nabiyyootaati. Nabiyyoota gurguddoo jechuudha. Kanaafuu nabiyyoota kanneen hunda keessaa tokko qofa filadhee itti amanuun maaliif dirqama natti ta'a? Main prophet. So why do I have to choose one amongst these four? MashaAllah, sisters asked a very good question. Maashaallah, obboleettiin gaafii baay'ee gaarii gaafatte. Akka isin jettutti isin Rabbii tokkichatti ni amanti. Sunis Rabbii Nabii Ibraahim alayhi salaam. Nabiyyoota kanneen keessaa isa kam filadhaa jettee gaafatte. Sababni isaa Rabbiin Nabii Ibraahim Rabbii nama hundaati. Rabbiin Muusaa ammoo Rabbii Yahudaati jedhamee amanama. Rabbiin Yesuus Kiristoos ammoo Rabbii Kiristaanaa. Rabbiin Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ammoo Rabbii Musliimaati jedhamee fudhatama. Obbolii sirriidhaami wanti ati jettee amantu isa kana? Eeyyen. Obbolii furmaata wantoota kanneen hundaaf siif ta'u sii kenna. Satisfy all. If you believe in Moses, peace be upon him, and if you believe in the God of Jews. Yoo Nabi Muusaa alayhi salaam qofatti amantee Rabbii Yahudootaa qofatti amantee Nabii Isaa fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti kafaruu qabda. Kanaafuu nabiyyoota hundatti amanaan jirtu jechuudha. Yoo Nabii Isaatti alayhi salaam amantee Rabbii Isaa fudhattee kiristaana ofiin jette ammoo wantoota hanga Nabii Isaan alayhi salaam jiran qofatti amantee Nabii Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam kafaruuf dirqamta. Garuu yoo Nabii Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam amantee musliima taate parsantii dhibbaan dhibbatti nabiyyoota duraan jiranitti ni amantee jechuudha. Ibraahim, Muusaa, Isaa akkasumas Muhammaditti amantee jirte jechuudha. Nageenyi Rabbi isaan hundarraa jiraatu. So if you choose to become Kanaafuu musliima ta'uu yoo filatte nabiyyoota hunda kabajuun dirqama sitti ta'a. Yoo kiristaanummaa filatte ammoo Nabii Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam hin amantu jechuudha. Obbolii nabiyyoota hunda kabajuu barbaadamuu barbaaddu. Nin barbaada. Kanaafuu karaan tokkichi nabiyyoota hunda ittiin kabajuu dandeessu islaamummaa qeebaluu qofa. Islaam jechuun fedhinnaa kee Rabbii olaaniif kennuu jechuudha. Quraanni suuraa Al-Imraan suuraa 3ffaa ayaa 67 irratti Ibraahim Yahudaas kiristaanas hin taane garuu inni musliima qajeelaa ture jedhamee ibsamee jira. Muslim jechuun fedhinnaa kee Rabbiif kennuu jechuudha. Suuraa Al-Imraan suuraa 3ffaa ayaa 52 irratti Yesuus Kiristoos alayhi salaam musliima ta'uun isaa ibsamee jira. Karaan tokkichi ati nabiyyoota hunda ittiin kabajuu dandeessu islaamummaa qeebaluudhaan. Sababni isaa musliima yoo taate Ibraahim nabiyyii ta'uu isaa amanuu qabda. Muusaan nabiyyiidha. Isaan nabiyyiidha. Akkasumas Nabi Muhammad hunda isaaniirra nageenyaa jiraatu nabiyyiidha jettee amanuu qabda. Obbolii deebisaa siif kenna jedha. all, peace be upon them, all were prophets. Hope that answers the question, sister. But actually, I hope I believe in God. But why? Ani Rabbitti ni amana. Garuu shahaadaa maqaa Muhammad keessatti ibsamu jechuun maaliif dirqama natti ta'a? Includes Muhammad in it. Baay'ee gaarii. Rabbii qofatti yoo amantu Rabbiin kun karaa hedduun ibsamuu danda'a. Karaan Yahudoonni Rabbii isaanii ittiin ibsan kan addaati. Karaan kiristaanonni Rabbii isaanii ittiin ibsan kan addaati. Karaan warri Hinduu Rabbii isaanii ittiin ibsanis kan addaati. Karaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbii ittiin ibsan ammoo ibsaa irraa xumuraati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaabban isaaniin dura turan hunda keessatti akka ergaman himamee jira. Maqaan isaanii kitaabban Yahudaa keessatti ibsamee jira. Maqaan isaanii kitaabban kiristaanaa keessatti ibsamee jira. Maqaan isaanii kitaabban Hinduu keessatti ibsamee jira. Kitaabban kunniin hundi nabiyyiin xumuraa fi goolabbii kan Nabi Muhammad jedhamu ni dhufa jedhanii himan. Kanaafuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti amanuu jechuun nabiyyoota kaawwanitti isa amanuu jechuudha. Waan kana ta'eef nabiyyiin xumuraa fi goolabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaan akka diyaagiraamii veeniiti yookaan Nabi Muhammad akka geengoo waan hundeef keessatti qabatuuti. Akkaataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbi ittiin ibsan ifa. Macaafni ifatti Rabbi tokkicha jedhee dubbatus warri kiristaanaa garuu Sillaasetti amanu. Macaafa keessatti wanti Sillaasee jedhamu takkaan ibsamne. Haa ta'u malee warri kiristaanaa waan kanatti amanan. Dubbiin tun harkaa wal dhoyte.
warri Yahudaatis warri Hinduutis hanqina mataa isaanii qabu. Kanaafuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi xumuraa fi goolabbii waan ta'aniif rabbii isaanii haala ifaa ta'een ummataaf ibsan. Akkuma nasaa'u kiyya keessatti ibsetti qul wallahu ahad inni Allah tokkicha ji Allahu samad Allah nuuf danda'a irkoo waa hundaati lam yalid walam yulad hin dhalus hin dhalatus walam yakul lahu kufuwan ahad hiriyyaan tokkos isaaf hin taane obbali ibsi kun ibsa ifaadha. Kanaafuu nuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi xumuraa fi goolabbii ta'uu itti amanna akkasumas nabiyyoota isaaniin dura turan hundatti ni amanna. So can I conclude that if I become a Muslim, Kanaafuu yoo musliima ta'e kiristaanas ta'uu danda'a jechuudha. I am also a Christian. Kiristaana ta'uu osoo hin taane Yesuusittis amanuu ni dandeessa jechuudha. Sababni isaa Yesuus Kiristoos guyyaa tokkollee kiristaanummaan barsiisa. Jechi kiristaanummaa jiru macaafa keessatti bakka takkatti illee ibsame. Jechi kiristaana jiru kun yeroo tokko qofa macaafa keessatti ibsame. Sunis kitaaba hojii ergamoota Acts keessatti uummanni naannoo Anxookiyaa yookaan Anxaakiyaa jiraatu hordoftoota Yesuus Kiristoosiin kiristaanota jaanii maqaa biraatiin waamuu isaaniiti. Yesuus Kiristoos alayhi salaam yeroo takkas kiristaana jee fiyyame. Waan kana quba qabda. Eeyyinni hin beeka. Eegasumaaf fiyyamtare. Kanaafuu yoo musliima taate carraa nabiyyoota hundatti amanuudhaan qabaatta. Akkasumas rabbii dhugaa tokkichatti amanuun fedhinnaa keetii isaaf kennite. Hayyee. Akkasumas nabiyyoota hunda kabajuu qabda. Ibraahim, Muusaa, Iisaa, Muhammad nageenyi rabbi hunda isaan irraa jiraatu. Hayyee. Eegasuu musliima ta'uu barbaadda? Haga ammaa murteessine. Musliima ta'uu barbaadda? Amma waan takka illee murteessuu hin danda'u. Kanaafuu obbalii haalaan dubbisi kaaseetota kiyya fuudhiitii ilaali. Garuu wantoonni kunniin yoo si amansiisan islaamummaa fudhachuu kan tursiisin. Yoo si amansiisan tursiisin. Hangam akka dachii tanarra jiraannu hin beeknu. Yoo si amansiise garuu islaamummaa fudhadhu. Osoo si hin amansiisin islaamummaatti hin seenin. Nuti waan nu amansiise fudhanne. Rabbi tokko ta'uu isaa yoo amante Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyii ta'uu isaanii yoo amante islaamummaa qeebale. Beekumsaa fi dalagaan wantoota booddee dhufan. Garuu qabxiilee lamaan kanneen irratti yoo deebisaa qubsaa argatte sunis rabbi tokko ta'uu isaa akkasumas Isaan alayhi salaam nabiyyii rabbiitii malee inni rabbii mitii kan jiru dabalataanis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyii ta'uu isaanii yoo amante saffisaan islaamummaa qeebale. Hin tursiisin. Garuu waan itti namanin hin qeebalin. Hayyee haga ammaa nan amansiisne. Hiikaa quraanaa dubbisi. Inshallah sun waan hedduu si gargaara. Galatoom obbali. That will help you inshallah. Okay. Thank you sister. Hayyee atis galatoom.